Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kau jadi zawat teranya. Kasmas iman orang mungkin kesan baga madam, baga gamman, baga kesan, baga gamnya senja. Idul Mubarak, baga kesan. Kambaha, kan dia, kan kaba, kan kiba, kan dia kesan, kan bijala. Mungkin kesan baga kesan. Idul Mubarak jannah jirra. Alaina wa alaikum jechun kesan ta. Baga kesan. Idul Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Mubarak bagi tigasan umum terasa umat muslimah bagi tigasan senja. Idul Mubarak bagi tigasan warna gambar itu bersenawuru senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita tigasan menorong dirasa. Idul Mubarak bagi tigasan senja warna awanta sana kadulu bisa untuk mengagudu. Bagi tigasnya senja waduman. Warahmatullahi wabarakatuh. Kawajian itu tadi jalan itu tadi. Ilmu orang kesmas man muslimah baget tinggisan baget tiganya senjana bara bara hidup rabbin nuhagulun senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kana genya je sagale asrat sini dur surah alhamdulillah kanin gudade hangana ge akasmas undi kai sanu wanga ba joluma yada chuno tani bisinja akasmas gaba garte ufata ke khambidat hangarte iriya ke garsifa chura hal kan tokko janaga am tokko sifakat ya ne berasa hiye fode tilal alhamdulillah garu charra kana nugo udah undi kai sanu niya da tani bisinja akasmas le dam sakab ditto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita ni sinjolnya naruh bagai ide berana tinggisan sinja ulmano bagai gini kambia kasih tadi kambia ala itu ini ide bagai sinja akas mati kambia ida kambia kemudian itu oleh muslim tawanti ide berana kan bagai tinggisan sinja ide kemudian ide itu ayana takin wujudnya muslim awanti buang itu dah bagai tinggisan sinja ulmano bagai gini akas mati kambia ida na Gemet ini irawi pada itu enggak. Aku seperti kambing aja terima kambing lain. Lupa kan kita subscribe, godin subscribe, godin share, godin apa? Kan nggak biar nama sih ternyata kesok dia idah nggak ada kebahasan. Betul, walaupun itu isirnya kira senja negatif nak sudah ada. Anggar mati. Akasmati kambiyya keessa abbaa kee hallubbuun jirtu haadha abbaa kee qabdu akkasumatti haadha abbaa kee iddatanaan gammachise akkuma isaan gaafa xiqqaadha uffata waan garaagaraatiin bitanii si gammachisanitti akkasumas kambiyya alaa jirtulleen akkasumatti haadha abbaa kee bilbiltee nagee gaafachuun waan sirra jiru akkasumatti waan gartee sirraa barbaachisu isaaniif ergitee isaan gammachiisuun waan sirraa eegamu akkasumas gaa idil mubaarak isiniin jenna gaa iddee keenya guyyaan gammachuu gaa guyyaan gammachuu waliin qoodanna guyyaan keenya gaa akka feena bashannanna alhamdulillah rabbiin isin nu ga'e galanni ka rabbiitiin isiniin jaa hordoftoota keenya har'a guyyaan kunoo akkanatti jirra akkasumas viidiyoo masta biraatiin isiniif maxxansa akkanaati nageetti Jirata. Idul Mubarak bakatti geessan guyyaa iida gammachuu warra akkanatti iidditti dhufte dabarsu rabbi nu haa godhu bakatti geessan Idul Mubarak wa alaynaa wa alaykum bakatti geessan Idul Ayal Fitri bakatti geessan rabbi nu naa eegutan amata dhuftullee akkasumatti warra amatu sommana baasee iidu rabbi nu haa godhu Idul Mubarak wa alaynaa wa alaykum jechuun keessan ta'a Idul Mubarak irra deddeebinee baga isinitti isiniin geessiniin jenna Idul Mubarak bagatti isiniin gehe nu hunduma keenyaa bagatti nuun gehe gammachuuf gaddillee waliin qoodanna iddii deenya immoo nuuf dhufuuf nuuf gammachuu Idul Mubarak bagatti geessan hundi keessan marti Idul Mubarak